xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed hawaasa Oromoo Neezerlaandii fi Faransaay jiran waliin marii taasise. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaaroo Miidiyaa oduu keenya guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti waliin tura. Xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed hawaasa Oromoo Neezerlaandii fi Faransaay waliin marii taasise. Tibbana Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessatti kitaaba isaa eebbisaa kan jiru Jawaar Mohaammed kana cinatti dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa irratti hawaasa wajjin marii taasisaa jira. Tibbana kitaaba isaa mata duree hin gaabbu jedhuun barreessee biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti eebbisiisaa kan jiru xiinxallaan siyaasaa kun waltajjiilee argame hundarratti mootummaa Itoophiyaa qeequu itti fufeera. Marii hawaasa Oromoo Neezerlaand magaalaa guddittii Amsterdaamitti taasiseen mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru gama diinagdee, siyaasaa, dippiloomaasii, dimookiraasii, nageenyaa fi olaantummaa seeraatiin karaa laafaa irra akka jiru qeeqeera. Siyaasaan Oromoo bara 2018 booda jijjiiramtee jirti kan jedhu Jawaar bara 2018 qabsoo siyaasaa taasisaa turree jirra jechuun ragaa baheera. Mootummaan tokko utubaalee aangoo kanneen akka damee nageenyaa, diinagdee, birookiraasii, miidiyaa, dippiloomaasii, paartii siyaasaa fi uummataa qaba jechuun ibseera. Qabsoon karaa lamaan adeemsifamuu ibsuun qabsoo hidhannoo fi qabsoo hidhannoo maleessaa kan jedhu obbo Jawaar Mohaammed qabsoon hidhannoo utubaalee mootummaa diiguun sirnicha kuffisuu irratti kan xiyyeeffatudha jedhan. Qabsoon qeerroo uummata utubaalee mootummaa kan hiikuu irratti fuulleffate jechuun duula kallattii hundaan taasisaa turreen caasaan mootummaa akka wal hin dhageenye taasifne jechuun dubbateera. Qabsoon hidhannoo naannoo Tigraay, Amaaraa fi Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru jaarmiyaalee yookaan utubaalee aangoo mootummaa gara gadii nyaatee fixaa akka jiruu fi gara gubbaa irratti ammoo ministeerota ofirraa dhiibuun namoota ajajaman qofa kan walitti qabu jechuun akka fakkeenyaatti kaaheera. Uummanni Oromoo mari'atee rakkoo biyya keessa jiruuf furmaata kaahuu akka qabu dhaamuun biyya kana keessatti sababa rakkoo tokkootiif biyyi diigamuu hin qabdu jedhan. Haaluma wal fakkaatuun marii hawaasaa Oromoo Faransaay magaalaa Paarisitti taasiseen mootummaan biyyattii qabatee akka kufuunan sodaadha jechuun dubbate. Walgahiin koree giddugaleessa paartii badhaadhinnaa xumurame. Guyyoota 3 darbaniif taa'amaa kan ture walgahiin koree giddugaleessa paartii badhaadhinnaa xumurameera. Walgahichi dhimmoota biyyaalessaa fi ajandaalee paartichaa adda addaa irratti mari'achaa turuun ni eerama. Korichi marii taasisaa tureen murtoon garaagaraa fi kallattiiwwan kaa'uun xumuramuu ragaan fuula paartichaa irraa argame ni agarsiisa. Hanga ammaatti barattoonni 499 ol qormaata seensa yuunivarsiitii fudhachuuf galmaa'uu isaanii tajaajilli madaallii qormaataa fi barnootaa beeksise. Qormaata xumura kutaa 12ffaa bara 2017 fudhachuuf barattoonni 499 ol galmaa'uu tajaajilichi beeksiseera. Waliigalatti barattoonni 750 qormaaticha fudhachuuf ni galmaa'u jedhamee kan eeggamu yommuu ta'u barattoonni idilee 600 fi dhuunfaadhaan barattoonni 150 ni galmaa'u jedhamee eeggama. Galmeen barattoota idilee muddee 8 bara 2017 irraa eegalee toora intarneetii irratti raawwatamaa akka jiruu fi ammajjii 6 bara 2017tti akka xumuramus ibsameera. Bakkeewwan filannoon intarneetii hin jirretti barattoonni erga waraqaa irratti galmaa'anii booda gara naannoo intarneetiin jirutti dhaquun odeeffannoo isaanii toora intarneetii irratti galmeessuu akka danda'anis himame. Fayyadamtoonni bishaan dhugaatii miiliyoona 74 irra qaqqabeera jedhama. Erga jijjiiramaa as hojjetameen lammiileen fayyadamtoota bishaan dhugaatii qulqulluu miiliyoona 74 gahuun danda'amuun ministeerri bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa dubbatan. Akka ministeerichi ibsanitti erga jijjiiramaa as hawaasa fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuuf hojjetamu gahii kanarra gahameera jedhan. Hojiin mootummaan magaalattis ta'ee baadiyyatti waliin gahiinsa bishaan dhugaatii qulqulluu guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetee milkaa'aa jiraachuus ibsaniiru. Kubbaaniyyaan Kooriyaa Rippaabilik Waankisoo jedhamu warshaa qorichaa Itoophiyaatti dhaabuu akka barbaadu beeksise. Kubbaaniyyaan biyya Kooriyaa Rippaabilik kan qoricha oomishu Waansikoon Itoophiyaatti warshaa qorichaa dhaabuun qaqqabummaa isaa gama Afrikaatti akka gahu beeksiseera. Kooriyaa Rippaabilikitti ambaasaadarri Itoophiyaa kan ta'an Dasee Daalkee hoogganaa Rippaabilikichaa Juun Chee'oon waliin marii geggeessaniiru. Ambaasaaddar Dasee Daalkeen Itoophiyaan investimentii alaa kallattiin galu jajjabeessuuf fooyya'insa dinagdee goroo taasisuu fi kun immoo bakka gahumsa investimentii mijataa ishee taasisa jechuun dubbataniiru. Bakka bu'oonni dhaabbatichaas Itoophiyaa dhaquun daawwannaa hojii investimentii duraa akka taasisanis affeeraniiru. Hoogganaan kubbaaniyyaa Waansiko Jiin Chee'ool gama isaaniitiin dhaabbanni isaanii Kooriyaatti kuusaawwan gurgurtaa qorichaa 5,000 ol qabaachuu himaniiru. Gara fuula duraattis Itoophiyaatti warshaa qorichaa oomishuu dhaabuun gama Afrikaatti hirmaannaa qaban bal'isuu fedhii akka qaban himuun odeeffannoon gama imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa.
Burundiin ergama nagaa kabachiisaa haaraa Somaaliyaa keessatti bobbaafamu keessaa bahuu ibsite. Humna nagaa kabachiisaa haaraa guyyoota muraasa booda Somaaliyaatti bobbaafamee hojii eegaluuf biyyoota loltoota isaanii ni gumaachu jedhaman keessaa tokko kan turte Burundiin loltoota ishee akka hin gumaachine ifatti beeksifte. Biyyattiin murtee kanarra kan geesse lakkoofsa loltoota ergama itti aanu Somaaliyaa keessatti bobbaafaman irratti waldhabdee uumameen booda ta'uunis ni ibsama. Burundiin ergama kanaaf loltoota 2,000 ol gumaachuu barbaaddus Somaaliyaan garuu loltoota 1,041 qofa akka heeyyamteef himama. Aangaan Burundii tokko yaada gaazexeessitootaaf kennaniin nuti Somaaliyaa keessatti duula Alshabaab irratti taasifneen wareegama guddaa kan kaffalle ta'us gama aanga'oota Somaaliyaa irraa gocha gantummaa fi galata dhabuutu nu hubate jedhan. Itti dabaluun gama Somaaliyaa irraa loltoota akka bobbaasnu gaafatamne xiqqaa ta'uun nageenya hojii keenyaa balaadhaaf saaxila jechuun dubbatan. Burundiin biyyoota adeemsa nagaa eegsisuu Somaaliyaa keessatti gumaacha guddaa taasisan keessaa tokko yommuu taatu, ergama gamtaa Afrikaa itti aanu keessaa bahuun ishee bu'aa qabeessummaa ergama kanaa irratti dhiibbaa akka uumus eerameera. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii muddee 27 bara 2024 geggeesseen wixineen murtii haala humna nagaa kabachiisaa Somaaliyaa keessatti bobba'ee ture bakka buufamuu irratti murtee dabarsuun ni yaadatama. Ministeeronni dhimma alaa Masrii fi Suudaan dilbata kaleessaa muddee 29 bara 2014 Kaayirootti erga wal arganii booda ibsa kennaniin dhimma bishaanii fi deeggarsa Somaaliyaa irratti mari'anneerra jechuun ibsa baasan. Biyyoonni lameen nageenya bishaan isaanii eeguuf qindoominaa fi tumsi biyyoota lamaanii akka cimu waliigalleerra jechuun dubbatan. Mariin ministeera dhimma alaa Masrii Badir Abdallaatii fi gita isaanii Suudaan Alii Al-Shariif gidduutti taasifame kun dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaas kan giddu galeeffateera jedhan. Biyyoonni yaa'a gadii Masrii fi Suudaan hidha guddicha Itoophiyaan ijaarte irratti yeroo adda addaa himannaa dhageessisuun isaanii ni beekama. Keessumaa Masrii waldhabdee dhimma hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin qabduuf waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa waggaa tokkoof ture keessatti Somaaliyaa deeggaraa turteerti. Mariin amma taasifame kunis nageenya bishaanii dabalataan akkamitti akka Somaaliyaa deeggaran irratti kan xiyyeeffate ta'uus ibsaniiru. Kana malees waliigaltee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti Ankaaratti taasifame dabalatee dhimmoota nageenyaa fi dippiloomaasii naannichaa irratti mari'ataniiru. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii waliigaltee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifame itti dhiheenyaan hordofaa akka jiran ibsuun isaanii gabaafameera. Baatiin muddee damee aviyeeshinii godaannisa seenaa kan galmeesse jedhame. Barri faranjootaa 2024 xumuramaa jiru baatii muddee industirii aviyeeshiniin balaa hedduu keessummeesse jechuun ibseera. Baatii kana keessa balaawwan xiyyaara nama dhuunfaa hanga xiyyaara daldalaatti mudateen xiyyaaronni 6 caccabuun lubbuun namoota hedduu galaafachuu fi qabeenyi hedduun manca'uun baatii industirii aviyeeshinii keessatti godaansa seenaa himan itti galmaa'e jechuun miidiyaaleen gabaasaniiru. Guyyoota duraa xiyyaarri Embraer 19 duwwaa AR jedhamu qabeenyummaan isaa kan Azerbaajaan ta'e imaltoota 62 fi hojjettoota 5 fe'ee imalaa ture misaa'ilaan rukutamuun Kaazakistaan dhiheenya magaalaa Aktaawutti kufuun ni yaadatama. Balaan kun lubbuu namoota hedduu galaafateera. Garaagarummaa guyyoota muraasaa keessatti xiyyaarri Taayilaand magaalaa Baankookii namoota 180 fe'ee imalaa ture Kooriyaa Kibbaa buufata xiyyaara idil-addunyaa Mu'aaniitti wayitaa qubachuuf yaaluu kufee caccabuun lubbuun namoota 179 galaafatame. Akkasumas xiyyaarri Kaanaadaa lakkoofsi balallii isaa 2259 ta'ee buufata xiyyaara idil-addunyaa Haalifaaksii Istaanfiild keessaa qubachuudhaaf wayita galu mucucaachuun balaan ibiddaa mudachuun isaa gabaafamaara. Dabalataan Arjentiinaa, Giinii, Hawaayii fi Biraaziilitti balaan xiyyaaraa mudachuun lubbuun namoota hedduu ji'uma kana keessa galaafatame. Balaawwan mudataa jiran geejjiba qilleensaa gaaffii keessa kan galche yommuu ta'u, abbaan taayitaa aviyeeshinii sarartuu nageenya aviyeeshinii irraa deebiin akka ka'u dirqisiisuus ibsameera. Baatii muddee bara 2024 damee aviyeeshiniif baatii godaannisa seenaa uumee fi baatii dukkanaadha jechuunis gabaafameera. Baatii addunyaa gadda keessa galche jechuun miidiyaaleen idil-addunyaa wal harkaa fuudhaa jiru. Filannoo geggeessuuf hanga waggaa 4 fudhachuu akka danda'u dursaan hidhattoota Sooriyaa himan. Sooriyaa keessatti filannoo haaraa geggeessuun hanga waggaa 4 fudhachuu akka danda'u hoogganaan finciltoota Ahmad Al-Shaaraa gaaffii fi deebii isaanii keessatti himan. Gareen isaanii Hayaat Tahrir Al-Shaam HTS durfamu erga haleellaa taasiseen pireezidaantii duraanii Bashir al-Assad aangoo irraa buusee booda filannoo biyyattii keessatti geggeeffamuu danda'uuf yeroo jalqabaatiif ibsa kennan. Gaaffii fi deebii dilbata miidiyaa mootummaa Saawudii Al-Arabiyaa waliin taasisaniin heera mootummaa haaraa wixineessuun hanga filannootti waggaa 3 fudhachuu akka danda'us himaniiru.
akkasumas sirna Asaad kuffisuu hordofuun lammiileen Sooriyaa tajaajila mootummaa irratti jijjiirama qabatamaa fi fooyya'insa arguu eegaluudhaaf waggaa tokko dabalataa ni fudhataa jedhan. Shaaraan Sooriyaa sirna seera ishee deebiftee ijaaruu fi filannoo seera qabeessa ta'e geggeessuuf dura lakkoofsa uummataa geggeessuu qabdi jechuunis dubbataniiru. Shaaraan kana dura maqaa Abuu Muhammad Al-Jawlaanii jedhamuun beekamu erga jalqaba baatii kanarratti aangoo pirezidaantummaa Asaad kuffisee booda garuu aangawoota haaraa biyyattii hoogganaa kan jirudha. Erga yeroo sanaatii gareen HTS akkamiin sabdaneetti taatee biyya hoogganti kan jedhu gaaffiin hedduu ka'aara. HTS garee jihaadistii ta'ee erga jalqabaniin booda galma mootummaa seera islaamummaa shari'aan bulfamu hundeessuuf mirkaneessuuf jeequmsa keessatti hirmaataa ture jechuun dubbatama. Haa ta'u malee waggoota dhihoo asitti waan darbe sana irraa of fageessee jira. Pirezidaanti Joo Baayiden dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 irraa gadi lakkisuu ka'utti gaabbeera jedhan. Pirezidaantiin aangoo gadhiisaa jiran Tiraamp injifachuuf carraa argadheera jedheen amanaa jedhan. Baayiden falmii filannoo baatii darbee keessa geggeeffame irratti ejjennoo isaa dhiibbaa irraa kan ka'e kaadhimamummaa irraa akka bahe ni yaadatama. Pirezidaantiin Ameerikaa aangoo gadhiisaa jiran Joo Baayiden kaadhimamummaa filannoo bara 2024 keessaa bahuu isaatti akka gaddisiise dubbachuu gabaasni Washington Post ni agarsiisa. Baayiden murtii imaammataa fi tarkaanfiiwwan dogoggoraa bulchiinsa isaanii keessatti fudhataman jechuunis ibsaniiru. Qormaata kaadhimamummaa gadhiisuuf isaan dirqisiisee durattillee dorgommii keessa turuu qabu akka turanis ibsa kana keessatti eeraniiru. Gaabbiin pirezidaantichaa kun haasaa dhuunfaa jireenya kana namoota dhuunfaa waliin taasisaniin akka itti dhagahame ni yaadatama. Akka maddeen garaagaraa jedhanitti ministeerri haqaa himannaa Tiraamp irratti dhihaate irratti bu'aa filannoo bara 2020 kuffisuuf yaaluu dabalatee sanadoota dhokataa dogoggoraan fayyadamuu akkasumas dafee tarkaanfii fudhatee filannoo kana morkataa isaanii Riippaabilikaanotaa irratti miidhaa siyaasaa geessisuu danda'a jechuun shakkii keessa turan jedhama. Bara 2021 pirezidaantii Riippaabilikaa Doonaald Tiraamp kan injifate Joo Baayiden falmii kallattiin geggeeffameen dandeettii bulchiinsa waliigalaa isaanii gaafii keessa galcheera. Kanuma hordofuun Baayiden kaadhimamummaa irraa bahuun itti aantuu pirezidaantii Kaamalaa Harisin bakka buufamanii turan. Kaamalaa Harisis duula Tiraamp pirezidaantii dubartii jalqabaa miila Baayiden akka buusuuf taasisaniin falmii filannoo Tiraamp wajjin taasisaniin mo'achuun isaanii beekameera. Pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uuf sagalee uummataan kan injifatan Riippaabilikaan Doonaald Tiraamp gara Waayit Haawusitti deebi'uuf guyyoota lakkaa'achaa jiru. Qarqara galaana Masriitti qurxummii hamaan turistii ajjeesuun himame. Miidhaa qurxummii hamaan yookaan shaarkii jedhamuun beekamu qarqara galaana diimaa Masrii irratti argamuutti turistoota irraan gaheen tokko du'ee kanneen biroo ammoo madaa'uu qondaaltonni biyyattii beeksisaniiru. Qurxummichi miidhaa kan qaqqabsiisee guyyaa dilbataa naannawa magaalaa riizoortii baha Masrii irratti argamuu fi namoonni hedduun jaalataniitti akka ta'e ministeerri eegumsa naannoo biyyattii ibseera. Ministeerichi itti dabaluunis miidhaan kun kan qaqqabe naannoo bishaan gadi fagoo bakka fayyadamuuf dhangala'aaleen jiru keessatti akka ta'e simaniiru. Ministeerichi miidhamtoonni lamaan kunniin lammii biyya alaa ta'uu malee kan biyya kamii akka ta'an hanga ammaatti wanti addaan baheen jiru jedhan. Associated Press garuu madda ministeerri dhimma alaa Xaaliyaan maqaan isaa hin dhaamne wabeeffachuun akka gabaasetti lammiileen kunniin kan Xaaliyaan ta'uu hin oolan jechuun gabaaseera. Namni miidhaa shaarkiin du'e kunis nama umriin isaa waggaa 48 ta'ee jiraataa Room jedhameera. Namni biraan miidhaan irra qaqqabe ammoo manguddoo ganna 68 ta'uun isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera. Qondaaltonni Masrii akka jedhanitti turistoonni lamaanuu gara hospitaala Poort jedhamuutti geeffamanii yaala argachaa jiru jechuun himaniiru. Taatee kanaan boodas naannoon sun cufamee qorannoof geggeeffamaa akka jiru himanii waggoota 10 darban keessatti sababii miidhaa shaarkiin galaana diimaa keessatti lubbuun namoota 4 akka darbe mirkanaa'u ragaan dhaabbanni qorannoo shaark walaba ta'e qindeesse ni agarsiisa. Taatee wal fakkaataan kun yeroo dhumaatiif ji'a waxabajjii bara 2023 keessa naannoo Hurgudaatti kan mudate ta'uu lammii Raashiyaa umrii waggaa 24 irra miidhaan qaqqabuun ni yaadatama. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun har'aaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Oduu dursuun isin waliin kan ture Anamin Shubbiseetii waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.